nama lafee. Kuno ammuma reefuun na dhagaa'iga. Ammuma reefuun kunoo namatu juusii mamaan siif ta'e kunoo laachin ta'an. Bargarii. Ammuma reefu bu'eera laa kunoo kurruuftuu dandeem. Kurruuftuu deemnee kunoo laa amma bishaan kee reefuma ol ba'ee ciisaa jira laa kunoo. Kurruuftuu namatti tola dhugaa waaqayyo achi jirtaa? Dubartoonni hin jibbita. Ilaal jarbaarti tokko. Maal ati carraa akkamii qabda abbo? Maal ani kunoo waggaa guute ergana achi deema jedhee hawwiin koo lafatti na jalaa hafe gurbaa. Hurru achuman jira kan. Nyaata ammaa maaliin sitti maa? Maaliin kan kee abaafatu? Maate. Hayyee tole sanyii koo suura kee immoo booda laalla. Tole nagaan tole. Hayyee. Wayyoo kurriiftuu. Amma ana kummuun godhaa. Arraba koo kana maalumaan godhan jedhee mamman. Eessa jirti? Kurriiftuu. Eessa jirti? Mana juusii. Amma mee soba kana yoo manniisaa. Yaa Waaqayyo yoo manniisa. Maalumaan jedhe. Somni kun yaa lafaa. Dachi. Soban irraa na baraa yaa dachi. Yaa Waaqayyo soban irraa na baraa. Naa bilbilee eessa jirti? Kurriiftuu na danaa. Waaqayyo. Asuma kurriiftuu naa godhiga. Addanuma kurriiftuu naa godhiga. Maal godhure? Tun birrii kurriiftuu addanatti qabaadhe. Bakka kanan ciisa. Soba goota akkan na godhe. Wayyaa soba. Nan bilbilaaf neem. Oh, broye, credit stick. Trumba. Ali suterin dalle. Bagana kan uste. Arra busy ta'e. Esa mo wakaba demta. Inarraan dubbatam. Hebbe. Southampton, America, Canada, Minnesota. Bakka barbaade file. Eessa wayyaa? Washington, Mali jal qabdee. Radeebi. Norway, Canada, Minnesota, Southampton. Eessuma gosa Canada bitta miti. Eessuma gosa nawaamee jechuudha. Mana ajaa'iba. Yaa akkan itti bareedu. Canada deemta gaa. Suuraa sana argee achi nawaamee bishaan akka malee qisaaseessu. Achi obbe. Bishaan itti manatti tangaluu bakkee ba'anii bishaan. Warra kireeffatanii ta'antum. Warra kireeffatanii ta'an. Akkasiin jedhan. Isa kottu naa to'adhu naan jedhe. Dhaqee to'ata. Birri jira. Maal? Mana seervisii bareedaa ijaare. Achitti. Ati Nawaamee didaan jira. Isa maqaa Ingilizii bukkee deeman jedhe. Tole. Isa Ingilizii. Jawaadhu mee. Asin jenne naan. Torbaabo. Ati tumbu kaa hin dhalattee. Akka hin sukkuumamne malee kun. Isin immoo haasaa kun keessumatti qayyartu. Amma halkachuu hin dandeenye. Maareessaa sobdaatti dhugaa dubbatta malee kan akka keessoo boessara. Xurumbaan qeena bira darbe gama sana. Isha abbaan naatiin deemuu danda'u. Eessa deemu? Kanaadaa yookaan Ingilizii. Maa inni ati Nawaamanii. Filadhu naan jedhani. Gabaa kan Keessa murattee? hundee diimaa bituu danda'a ati wajjin damnaan. Tikeeta murattee? Piroosisii xumureera. 50 naa gashee deengan. 50 naa gashee amma cireenya. 50 si gashiraa. Cireenyaannee 50 si gashiraa. cireenyaannee cireenyaachuun deema.
Akkaantii keerra jiraaree shantam. Kuma shantama naa gashee. Kumni shantam na akkaantii keerra. Awaa tokko tokko ittiin godhadhaa jire. Silaa kuma shantama. Piroosesichi tumare kuma 20 taphim. Baay'ee gadi eessa Cireenyaan. maal? Ani garuu maaluma siin jedha. Qotaan nee cireenyaan na. Eessa? Bakkuma kaaffee tokko. Qota. Mucaa kana Isin maaliidha? afaan kee meen? Ganama kaatamas teessu. Ciree bareedaa ta'e beektamu. Afaan jedhe. Immoo maaliitu na jedhe afaan kana? Ati maaliif oolmaa keenya balleessitaa? Soba kana nu dhiisi. Nu bittuu reebite. Kanaadaa deemtaa? Deemtoo gaaf. Kumni shantam na jira baalaansiin akkaantii keerra jira kumni shantam. Kuma 30 bitara kuma 20 tapheen siin. Meeti mee? Kuma 20. Bilbilee maaloo dha noo kee gadi baasime. Dabtara qusannaa kee baasime. Keessa jira. Isa waraqata tuultee. Sitti agarsiisan jedhedha. Nambadee waaqayyo kun isa jabana jaanooti. Natti qabi. Sirrumatti natti qabi. Waan yoo yaasuftu. Natti qabi nalla. Ana bata. Ganama keenya nurraan balleessin. Sireedha na yaanna. Ani qarshii Siree baanii hin qabin jira. Oolmaa keenya nurraan balleessin. Bakka argite jennaan. Deem boodanaati. Nama maara ba'an. Dhuguma Maalatiin jedhamanii wanti urataan. Deemasi. Urumbaa. Si. Ndageessa miti. Waasiin jechuuf hin ture afaan kottaaf inni kan shan ta'ee dhufe malee. Kanaa waattamoo. Bukoo nana. Qee nama guddaatti gaafa kun dhalatu mee maaluma heduu jedhee manoo. Kun immoo soba wajjin dhalatte maal namni akka soba. Lakkii anoo Loo lakkii maal? akkasii akka Kanaadaa? nama akkasii argee hin beeku. Kanaadaa? Lakkii anoo sam jennee malee. Maal immoo godhee dhufee laatama yoo nama mucaasa isa joonjaasa namoo yoo namoo ittiin asii gaditti roobaa olee dhufe. Gowwoomsanii yoon akka sedhanii. Anoo garuu mee wanti naan galle mee naaf. Kumni shantama kuma shantama. Maal jedhe mucaan kun beektaa ila yoo naannoo mana nyaataa jiraate reefuun irra kaa jira waan tokko afaan kootii hin qabne du'eeraa. Maali kun dhugaan tokko karaa isaan baane dhugaa wajjin hin dhalanne. Bu'aadha maalii badaas walirraan fagaannu. Nyaatee? Badaas walirraan dhiisime ati badaas walirraan fagaannu. Kana wajjin kana utuu dhuguma inni ciree naamatti ta'e deemee wajjin hin nyaadhu maleen. Maali? Qoonqoon qabuum. Annattu ati. Inumatti naqaam gadi. Maafan sabaa miti nan naqa utuu mucaan kun birrii qabaate. Garuu Hin qabu. Si gaffalchiisaam. Jechuun ilaama yeroo kanatti illee egaa sa'aatii itti bunni birrii qarshii 20 ta'etti waan tokko laa ani beekan fudhadhee baafetta kan koo kana ittiin dhugu waan fudhee baafane kanaa wajjin moo nan beeka kottettee nama saamuuf nama waamti. Kun isa ol deemee gad deemee sobaan namarraa guurtee nyaachaa turte maal qabdii kun? Maali yaa noo gurra mana dhukkubee maal gurra natti duude nan dhaga'uum gurra. Maaloo nu ulee deemee. Maali isa jennee Nu ulee. garuu akka midhaati nama akkasuma odeessee agartee beekta. Gurra koodhaan dhaga'een beekan. Anoollee baay'ee mannagaa baay'ee mannagaa anoollee garuu. Ija koodhaan argumni gurra. Maal akkasii moo? Ani jechuudha nama akka Wayyaannu kanaa. ajaa'ib. Wayyaannu ajaa'ib. Nu ulee deemee. Ani mee anti naan gallinaaf. Wayii sobaa. Saa kana jechuudha. Yoo maal goone wayyaama. Irraa fagaatu. Kanaadaa jira. Isummi koo sarvisii tartiiba gashee jetti. Maal kun hin jedhamanii namni dhimmisu akkasii. Kanaadaa dhaquu mitiiti. Naannoo mana isaanii gabbaatin beeku. Isaan jennu mucaan kun harka deemaa maaliif uffataa bolaalee akkasii? Harka deema fakkaata. Harkin taa'u. Lakki yoo harka deema ta'e malee kanaan deemu maal namni akka kanaan deemu. Mee ilaali beeti. Anaaf si walitti qabee lamaan keenya furatu waan inni Sobicha keessaa fixee mooyyaa kee hin jirtu. Sobicha keessaa fixee hin sobame. Halloo nama akkas kijibu moo wayii kijibaa. namni lubbuu isaa dheeratu waan baay'ee ergadanii. Gaara dhugaa dubbachuuf jechuudha. Gurra ijaan argumti gurra koodhaan nan argisiisi waaqayyo. Kan akkasii. Lakki amma waan akkas akkasii yoo maal goone wayyaadhama. Maaloo isa kana inni siyaasaa fi isa maalidha qaala'insa gabaa fuudhee wal keessa akka ittiin wal keessa baballeessa. Wayyoo. Eessumni koo Kanaadaatti sarvisii ijaare. Haqeen Isa akkasiiti nama kanaan waliin caalu inni wannoo dhus maal kanaan waliin caalu. Inni dhaqee sarvisii to'ata taanaan nun immoo abbaa sarvisichaa hin taanu kan tuffanne. Maali isa seenyutti baate baddire warri keessanis akkasumattidha. Maali. Bichoo maal
Naannoo sanaa osuma guute. Akkasitti sitti urgufanii. Namni akkasitti namatti qabbaneessanii nama dafqisiisa akkasitti namatti urgufe. Maal bukoon? Turgufuu mitiiti. Yaa Rabbi ati nun argisiisi. Kana ijaan nu argisiisu miti kan akkasii gurraan nun dhageessisin nama akkasuma. Anoo san jennee amma. Namni sobaan jiraataa biyya lafaan. Amma san jenne. Ati sobdaa garuu. Eewu. Ati. Maal abbee? Jechuun alaama maali beektaati? Waanumati onnoo itti natti fakkaate gaafa inni deemne siin jedhu. Waan tola itti natti fakkaate. Ani gaafa inni sitti haasaa ture siin jechuudha. Gaafaati ciree gaafaatti chaatuun achi galagalee hin taa'en. Kanam. Garuu dhiiga manaa godhe sin agarre waa akkasii argi yootee malee. Ilaa maali beektaa? Mucaa kanatti nutti dhuufee deemee jira laa. Annan sodaadhe kunis akka isaan taa'anii sodaadhe. Wayyaan nu ajaa'in siin jedheen. Nutti Maali dhuufee beektaa? nama akkas kijibee. Deemee moo borma eegasii maal jedha beektaa? Iddoo akkasiiti zayitiin oomishamaa jira. Daakuun oomishamaa jira. Sukkaarri iddoo akkasii jira. Deemoo keemmoo tokkotti immoo afarsi. Kana meen maaliin jedhaa? Kana gogaa irraa baasanii warra sibiila tumutti gurgurachuudha. Otuma oomishamuu isaa argitee namni akkas sobdu jechuudha. Otuma oomishamuu isaa argiteeti gadi hin baastu. Namni akkas qoonqoobduutu gadi hin baastu namatti. Qabdi taanaan garuu. Onumas akkas dhufee nagaan hin gaafatutti gannu hin baastu.